Magaalaan Finfinnee magaalaa ganamumaan uumaan qabeenya uumamaan badhaasa keessaa ishee tokkodha. Qabeenya uumamni badhaase hojiirra oolchuuf garuu waggoota dheeraa itti fudhate. Yeroo dhihoonaasitti garuu qabeenya uumamaa magaalattii xiyyeeffannoo waan argateef misoomaan faayamee qalbii addunyaas boojaa jira. Qaama misooma kooriidarii marsaa lammaffaa kan ta'ee fi piroojektota 8 eegalaman keessaa misoomni qarqara laggeen Inxooxxoo hanga Qacanee isa tokkodha. Bakki kun guyyoota muraasaan dura Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmediin kan eebbifame yoo ta'u, bakka ijaa fi qalbii namaa hawwatu ta'uu bira darbee dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuun madda galii ta'uuf danda'eera. Sartan wucci ulan dingaba adirgonaal. Hojjennee akka jiraannuuf carraa guddaa arganne mana keessa akka hin teenyeef nu gargaareera. Yoo xiqqaate hojiif baanee galii argannee qilleensas fudhannee manatti deebina. Namoota hedduuf carraan hojii uumameera. Dura akkasin turre naannoo bakka qoshaashaa jedhamee beekamudha. Arguudhaaf miti namni ijaan ilaaluudhaaf baay'ee nama saalfachiisu namatti kan hin tolledha. Yaa garuu samuuna kana bara 2018 kaase baay'ee carraa hojii dhalootaaf illee dargaggoota keenyaaf illee hojii uumee jira. Anaafi wanta guddaa tos keessatti hojii anaaf illee uumame anis akka nama tokkootti dura hojii dhabaadhaa barnoota irra ture amma garuu hojii asitti argadhee waaqayyo haa galatu. Dura ብዙ ስራተን ያው እንግዲህ kanaan dura hojii dhabdoota turre karaarra taa'aa oolla. Amma naannoon kun erga misoomee booda carraa hojii argannee ofii fi maatii keenyallee gargaaraa jirra. Dheerina kiiloomeetira 9.6 kan haguugu misoomni qarqara lagaa Inxooxxoo hanga Qacanee haala naannichaa guutumaan guutuutti kan jijjiiree fi misooma magariisaa qonna magaalaa waliin wal simsiisudha. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed wayita piroojeektii kana eebbisiisan yaada kennaniin hojiin eegalame imala badhaadhinaa biyyattiin irra jirtu kan mul'isudhas jedhaniiru. 9.6 ኪሎሜትር ነው ከእንጦጦ ቁስቋም አካባቢ ጀምሮ እስከ ቀጨኔ ያለው misoomni qarqara lageenii naannoo Inxooxxootti hanga Qacaneetti hojjetame dheerina kiiloomeetira 9.6 haguuga. Qilleensi naannoo kanaa baay'ee kan namatti toludha. Hunda caalaa immoo biqiltuuwwan yeroo darbee dhaabne gurguddataniiru. Walumaa galatti hojiin asitti hojjetame kan nama ajaa'ibsiisuu fi dhalootatti kan darbudha. Argamawwan naannoo Inxooxxoo jiran kaasuun biqiltuuwwan biyya keessaatiin hojiin bakka buusuu kan itti fufu ta'uu kan dubbatani Dr. Abiy keessumaa biyyeen akka hin qabneef hojiin daagaa hidhuu ijoolleedhuma biyyaatiin hojjetame agarsiistuu ni danda'amaatis jedhaniiru. ባህር ዛፍ የበዛበትና ያነሳንባቸው አካባቢዎች ይለያሉ ከወዲሁ hojiin iddoowwan mukni baargamoo baay'atanii ka'an adda baasuu ni adeemsifama. Biyyeen akka hin haramneef hojiin daagaadhaan biyyee eeguu hojjetameera. Daagaa kanas kan hojjetan harkuma ogeeyyota Itoophiyaanotaati. Misoomni naannoo Inxooxxoo jijjiire kan hojjetame ogeeyyii biyya alaatii dhufaniin osoo hin taane ijoollee biyyaatiin qilleensa qabbanaa'aa bakka qalbii nama hawwatu namni kamuu bakka kana dhufee hojii hojjetame ilaaluun kan itti boonuu fi aadaan ni danda'amaa kan itti dhugoomsudha.